Himannaa shororkeessummaa fi dararaa mana hidhaatti hanga qabsoo hidhannootti achis jiru biyya baqqaa hedduu dhandhameetii jira. Artisti Jaafar Yuusuf fiilmii afaan Oromoo Siribii jedhu Afrikaa kibbaatti hojjetame kun amma Ameerikaa keessatti agarsiifamaatii jiru. Irra caalatti weelluuwwan isaa diddaa maastar pilaanii fi qabsoo qeerroo Oromoo fincila diddaa gabrummaa irratti weellisuun beekama. Himannaa shororkeessummaa fi dararaa mana hidhaatii hanga qabsoo hidhannootti achis jiru biyya baqqaa hedduu dhandhameetii jira. Garuu fedhiin aartii fi jibbii inni roorroo gabroonfataaf qabu eessumattuu biraa hafee kan hin beekne artisti Jaafar Yuusuf weelluu qofa otoo hin taane fiilmii barreessuu fi daayirektii gochuu fi taatee ta'e taphachuun illee quuqqaa isa keessa jiru ibsuurraa hin laafne. Bakka jirutti tokkummaa fi injifannoo ummata isaaf waa gumaachuun hawwii isaati ture. Jaafar bakka qabsoo hidhannootti dabalametti illee hojii aartii hin dhaabne ture. Fiilmiin inni bosona keessa du'aaf jireenya gidduu taa'ee barreesse kan waggoota 5 dura hojjetame tibbana Ameerikaatti agarsiifamaatii jira. Jaafar Yuusuf akkamiin gara hojii aartii fi qabsootti dhufe bu'aa ba'iin achi keessatti dabarse maal fakkaata? Amma hoo maalirra jira? Maal miidhame? Maalirraa fayyadame gaafa jettuu fi turtii BBC Afaan Oromoo waliin taasiseen waan hedduu dubbateetii jira. Akkamitti akka yeroo jalqabaatiif sirba maastar pilaanii mormu sirbirraa eegale ani sirbuu kan eegale nama ilaalee osoo hin taane roorrootu itti nagalche jedheetii jira. Yeroo sanatti gabrummaa guddatu ummata Oromoo irra ture. Ummatnis ofirraa falmachaa ture. Anis waa gumaachee ga'ee narraa eegamu ba'uun dirqama kooti jedhee murteeffadhee ka'e jedheetii jira. Murteessaa kana dura garuu hojii aartii kennaa qabaachuun isaa wayita qeellam wallaggaa mana barnootaa Dambidolloo baratu agarsiisaatii ture. Yeroo sana hojiiwwan akka diraamaa barreessuu fi taatee ta'e taphachuu akkasumas weelloowwan garaagaraa nayyaala ture. Kennaa fi fedhiin kun durumarraa akkana keessa ture beeka jechuun akkamitti fedhiin isaa ganamaa sun garaagara hojii muuziqaa fi fiilmii hojjechuutti illee akka guddate yaadateetii jira. Fedhiin sun akkuma jirutti ta'e irra caalaa ana gara hojii aartiitti kan na fide dirqama Oromummaati jedheetii jira. Yeroo jalqabaaf sirba maastar pilaanii mormu wayita sirbuun sodaa jirurraa kan ka'e artistootni hedduun cal'isuu filatanii turan jechuun dubbateetii jira. Fedhiin sun akkuma jirutti ta'e irra caalaa ana gara hojii aartiitti kan na fide dirqama Oromummaati jedheetii jira. Yeroo jalqabaaf sirba maastar pilaanii mormu wayita sirbuun sodaa jirurraa kan ka'e artistootni hedduun cal'isuu filataniitii ture. Dhimma kanarratti sirba hojjedha gaafan jedhus namootni artistootni hangafootni koo hedduun sin baasuu dhiisni miidhamta dhiisi jedhanii na gorsanii turan jechuun dubbateetii jira. Ani garuu miidhaa dhufu danda'uun fudhachuun of qopheesseen gorsa sana didee sirbicha hojjechaa ture jechuun dubbateetii jira. Yeroo sanatti Finfinnee naannoo Burraayyuu jiraachaa waan tureef mormii ummatni taasisaa ture akkasumas dararaa humnootni mootummaa uummatarraan ga'u argaatii ture. Ummatni qe'ee fi qabeenya isaarraa maaliif buqqa'a jedhee gaafii gaafateef deebiin ture rasaasa akka ta'e arguun isaa ejjannoo isaa kanatti akka cichu isa taasiseetii ture. Achiin booda artistootni kaanillee isa cinaa dhaabbachuu fi mormii maastar pilaanii irratti sirba hojjechuun akka eegalan yaadateetii jira. Garuu wanti sodaatame sun hin oolle himata shororkeessummaa akka okkoraaf namoota kakaasuufaa jechuun Finfinneetti qabamee mana hidhaatitti darbameetii ture. Dararaa mana hidhaa keessatti irra ga'ee tureenis hedduu waan miidhameef baay'ee waan na tumaniif na dhukkubaa ture. Hospitaalatti deddeebi'aa waanan tureef guddaa utuu hin turin achii baafame jedheetii jira. Dararaan sun garuu leenjii waraanaa fudhadhee akka qabsoo hidhannootti dabalamu na taasise kan jedhu Jaafar bakka qabsoo hidhannoo sanatti ammoo caalaa bultumeenatti dabalamuun caalatti akka dhageetti argannuufi gara Keeniyaa Naayiroobitti fullaanee sirboota biraa hojjannuuf ajajni hooggantoota keenyarraa nuuf kenname jechuun haala ture yeroo ibsu Jaafar tikni mootummaa yeroo sanaa hanga Naayiroobitti waan nu adamsaa tureef ani fi caalaan utuu gara Taanzaaniyaa baqataa jirroom Taanzaaniyaarraa qabamnee mana hidhaa Mombaasatti galle jedheetii jira. Adeemsa yeroo dheeraa booda mana hidhaa sanaa bahuun carraa gara Afrikaa kibbaatti baqachuu akka argatanillee dubbateetii jira. Achitti hiree sirbootaa fi fiilmii isaa kana hojjechuun hanga tokko akka argateem kan dubbatu Jaafar Yuusuf fiilmii amma Ameerikatti agarsiifamu kana kan Sibirii jedhu wayita sana hojjechuu dubbateetii jira.